Namni hunduu rakkoo ni qaba. Garuu kan kee guddaa yoo ta'e kan isaanii dhiisanii kan kee qofa haasa'u. Wantoonni namatti himuu dandeessu jiru. Akkasumas kan namatti gonkumaa himuu hin dandeenyes jira. Hangamuu nama hedduu sitti dhiyoo yookiin hiriyyaa kee yoo ta'es gonkumaa wantoonni itti himamuu hin qabne ni jiraatu. Albert Einstein wantoota kanneen iddoo 5tti adda baasee gabaabsee kaa'eera. Yoo isaan 5 kana dhuunfatti dhoksitee qabachuu dandeesse wantoonni biroo ofuma isaaniitiin sirraa'u. Mee wantoota 5 gonkumaa namatti himuu hin dandeenye kana haa ilaallu. Akka Albert Einstein jedhutti qabxiin inni jalqabaa iccitii milkaa'ina keetiiti. Iccitii milkaa'ina keetii gonkumaa namatti hin himin. Kana jechuun milkaa'ina keetiin nama kakaasuu hin dandeessu jechuu miti. Garuu iccitii milkaa'inaa keetii nama hundaaf ibsuun gaarii miti. Addunyaa keessa jiraannu kana keessatti namoonni dhugumaan maal akkasiif yaadan hin beektu. Kana jechuun koo namoonni gaariin hin jiran jechuu koo miti. Iccitii wantoota hojjettuu kana caalatti kan nama biraa irra si milkeessuu danda'u namatti hin himin. Hojii kee idilee qofa dalagutu irra siif caala waan ta'eef. Namoota birootiif yoo iccitii milkaa'ina keetii himte isaanis akkuma kee gochuuf yaalu. Yoo ittiin milkaa'in immoo sirrii nutti hin himne jedhaniiti si komatu. Kanaaf iccitii milkaa'ina keetii gonkumaa baastee namatti hin himin. Qabxiin inni lammaffaa rakkoo kee namatti hin himin. Rakkoo keessa jirtu namootaaf qooduun akka si irraa salphate yookiin akka ba'aan si irraa bu'eetti fakkaatee sitti dhagamuu danda'a. Garuu furmaata hin ta'u. Inumaa akka sitti dabalu gochuus danda'a. Dhugaan jiru namoonni parsantii 70 ta'an rakkina kee dhaga'uun isaan gammachiisa. Namoota parsantii 10 hin caalle qofatu rakkina keetiif siif yaada. Kanaaf osoo rakkina kee hin himatin dura si'a 2 yaadi. Yoo rakkina kee namootaaf qooddu akka si duuba waa'ee kee dubbatan yookiin si hamataniif karaa banta. Namoonni hedduun dhugumatti waa'ee kee hin yaadan. Isaan keessaa gariin rakkoo sana qabaachuu yookiin rakkinicha sana keessa galuu keetti baay'ee gammadu. Wanti siif gaarii ta'e ofii kee namootaaf osoo hin saaxilin karaa ittiin rakkoo kee furattu barbaade. Hangamuu yoo isaan amantellee rakkoo kee baastee namoota birootiif hin himin. Doktora, gorsa yookiin gorsaa fi gargaarsa argachuu yoo ta'e malee. Qabxiin inni sadaffaa abjuu kee gonkumaa baastee namatti hin himin. Yoo ati kaayyoo fi abjuu kee jireenya keessatti qabaatu ofuma keessatti qabadhu. Sababni isaas namatti himuun ilaalcha kee fi kaayyoo kee irratti dhiibbaa taasisuu danda'a. Akkasumas isa keessatti akka sakaalamtu si gochuu danda'a. Yeroo hunda yaadadhu. Namoota biraa irraa gorsaa fi yaada walfakkaataa argachuu hin dandeessu. Sababni isaa namni hunduu ilaalcha adda addaa qaba waan ta'eef. Ilaalcha namootaatiin yoo ilaalle abjuun kee namoota hedduutti qoosaa yookiin kan gatii hin qabne fakkaatee itti mul'ata. Yoo ati if argitu isaan dukkanatu itti mul'ata. Ilaalchi garagara ta'a. Namni hunduu yaada kee wajjin wal fakkaachuun dirqamaa miti. Garuu kun rakkoo miti. Wanta kee of keessatti qabadhu. Hanga dhugoomutti itti fufiinsaan irratti hojjedhu. Qabxiin inni afuraffaa galii kee gonkumaa namatti hin himin. Galii yookiin inkaamii kee namoonni biroo guutumatti beekuu hin qaban. Yoo waa'ee maallaqaa fi galii kee hunda namootaaf qoodde jibba hin barbaachisne ofirratti harkisuu dandeessa. Galiin kee fi haalli maallaqaa keessii fi ofii kee jidduu ta'uu qaba. Yoo gorsa maallaqaa barbaadde gaafii kee nama ga'umsa qabuuf dhiyeessuu qabda malee hiriyoota keetiif miti. Qabxiin inni shanaffaa fi inni dhumaa rakkina maatii keetii gonkumaa dabarsitee nama biraatiif hin himin. Maatiin rakkoo hin qabne hin jiru. Gariin rakkoo guddaa qaba. Gariin immoo rakkoo xiqqaa qaba. Kanaafuu rakkoo namatti himuun rakkinicha maatii hin furu. Inumaa rakkoo sana akka hammeessu taasisa. Inni rakkoo maatii jedhama. Innis maatii keessaa bahuu hin qabu. Maatima keessa turuu qaba. Namni sadaffaa yookiin qaamni sadaffaa kamiiyyuu dhimma maatii keessa seenuu hin qabu. Maatiin hundi rakkoo mataa isaanii qabu. Garuu yoo kan kee baay'ee nama yaaddessa ta'e namoonni kan isaanii dhiisanii kan kee irratti haasa'u. Xumura irratti wantoonni hedduun dhoksaa ta'uu qaban jiru. Garuu
Wantoonni shanan kunneen baay'ee barbaachisoodha. Yoo ati isaan kana dhoksaa goote wantoonni biroo ofuma isaaniitiin iddoo isaanii qabatu. Waan hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwattaniif galatooma. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.